jirra jirtu yooyaa nageenya badhaadhaa hordoftoota wayyee SM Entertainment hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya keenya kan jaalalaaf kabajaa isin biraa qabu jecha guyyaa har'aa guyyaa yaadannoo aartistii keenya goota jaalatamaaf kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa siidaa yaadannoo isaa itti yaadannuudha. Guyyaan har'aa kun guyyaa gadda Haacaaluun nurraa wareegamee siidaa isaatti yaadannuudha. Oromoon hunduyyuu guyyaa har'aa gadda ofii yaadannoo goota ofii yaadataa ooledha. Dhugaa dubbachuuf baay'een namatti dhaga'ama. Maaliif jennaan Haacaaluun dhugaan Haacaaluu osoo hin baane warroonnummaan Haacaaluu nyaate fakkeessaadhaaf akka waan Oromoon siidaa goota ofii dhaabachuu hin dandeenye fakkeessuudhaaf hadha siidaa dhaabne jechuuf Haacaaluu nyaatanii guyyaa haga guyyaa har'aa jechuudha. Osoon dhugaa Haacaaluu hin baasin osoon namoota Haacaaluu wareege mana hidhaatitti murtii wayii ittiin kennin siidaa dhaabne jedhanii fakkeessaadhaaf asirratti nutti oofutti jiru warri Haacaaluu nyaatan jechuudha. Haacaaluu yeroo kamuu onnee saba isaa keessa jira, onnee Oromoo keessa jira. Haacaaluu yeroo kamuu onnee keenya keessa jira. Haacaaluun nurraa hin duune. Haacaaluun jiraarrallee warra Haacaaluu nyaatetu du'e malee Haaceen ni jira. Seenaan bara baraan isaa yaadatu goota seenaaf du'e seenatu yaadata waan ta'eef Haacaaluun goota Oromooti, seenatu isa yaadata. Dhugaa Haacaaluu Rabbi haa baasu. Warri Haacee nurraa nyaatee shira dabaa xaxee hayyoota keenya mana hidhaatti galchee uummata Oromoo qeerroo Oromoo guyyaa guyyaarraa rasaasaan itti roobseeti gochoota sukkaneessaa gocha jumlaatiin ilmaan Oromoo fixaa jiru. Rabbi nurraa haa kaasu. Dhugaa siidaa Haacaaluu Hundeessaa akkasitti arguun hedduu gammadee gammachuutti natti dhaga'ame gaddas qaba. Maaliif jennaan gaddi Haacaaluu nurraa wareegame inni lammaffaan dhugaa Haacaaluu baamuu dideen shirri Haacaaluun xaxame hagaadhaa deemaa jiru. Kaanii siidaa isaa sanimmoo akkasitti arguun baay'ee natti tole. Siidaan isaa Amboo keessa qofaa miti Finfinneetti dhaabbachuu qaba. Warri Haacaaluu nyaate shira sobaatiin waan hin taane dhatuudhaan fakkeessaaf achi dhaabatanii siidaa kanas kan irratti hojjatee hadha akkasii miidhagsee mul'ise uummata Oromootii fi qeerrolee qarree Oromoo beektota Oromooti malee warrootuma Haacaaluu nyaateen warri Haacaaluu nyaate fakkeessaaf suuraa ka'uudhaaf achi dhaqaniiti ofitti beeksisuu dhabuudhaan achitti akka waan Haacaaluun dhabdeennee akka waan Haacaaluu ofiin nyaanneetitti achi dhaqanii fakkeessaadhaaf suuraa rakkaanii maatii Haacaaluu fi uummata Oromoo gowwoomsuuf uummanni Oromoo waan hunda baree jira. Maatiin Haacaaluu Hundeessaallee waan hunda ni beeka. Nama isa Haacaaluu ajjeese abbaan isaallee beekee jira. Namni hundi ni beeka. Dhugaa Haacaaluu Rabbi haa baasu. Uummata Oromoo dhiigni isaa jigaa jiru, qeerroo Oromoo dhiigni jigaa jiru kana Rabbi warra shira xaxu kanarraa kaasu. Uummanni Oromoo tokkummaa kee cimsii, mootummaa cimumsaa filadhuutiin qeerroo Oromoo kinoo guyyaa guyyaan torbee tokko osoo hin gahin qeerrolee Oromoo gocha sukkaneessaadhaan dhabnee eengadda Naqamtee keessatti ijoollee 5 ijoollee badii tokko hin qabne shiftaadha jedhanii maqaa shiftaatiin qeerroo keenya ijoollee waa takka badii hin qabne matti seenanii gocha akkasiisaniin ajjisuun dhugaana baay'ee namatti dhaga'ama. Har'as sunuyyuu odoo madaanuun qooliin irraan madaan boqojjii keessattis jechuudha. Arsii
naannoo boqojjii Leemuu Bilbiloo aanaa Leemuu Bilbiloo keessatti gocha akkasiitu raawwate. Uummanni Oromoo waan kana ofirra callisuu hin qabdanii. Uummanni Oromoo tokkummaa keessan cimsaati. Mootummaa kana ofirraa fonqolchaa, mootummaa ce'umsaa filadhaa. Hanga yoom callistan hayyuu keessan mana hidhaatti dagattanii ajandaa isaan isin irratti banan fudhattanii yoo deemtan dhugaa kuni gabrummaa jalaan hin baasu. Gabrummaa duraatitti cimaa deema malee uummanni keenya tokko ta'aatiin ajandaa jala hin deemina. Hayyoonni keenya, abbiittonni keenya, warroonni biyya ormaa jirtanis